Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Fannoo irratti qulqulluu kan ta'e dhiiga isaa dhangalaasuudhaan du'aa ka'uu isaadhaanis du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa ta'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kutaa yeroo darbee kan baranneen boqonnaa jeeffaa ture kan xumurre. Boqonnaan jeeffaan guutummaatti araarsummaadhaa fi waadaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan jedhu kutaawwan shaniin ilaallee akka turre ni beekama. Har'a immoo boqonnaa haaraa boqonnaa torbaffaadhaa kan eegallu jechuudha barumsa keenya guyyaa har'aadhaan. Egaan walii galatti qabiyyee barumsa dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa 8dha barachuudhaaf kan eegalle. Boqonnaawwan kana 8 keessaa hangamatti boqonnaa 1 hanga 6tti kanneen jiran barannee jirra jechuudha. Guyyaadhaa torbaffaa kan ta'u haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam barsiisaa abbootii keenyaan kan jedhuun barumsa kana boqonnaa kanaan eegalla jechuudha. Boqonnaa torbaffaa kanaan maal barannaa? Abbootii kan jedhu jalqabanii barannaa. Abbootiin eenyudha isaanii? Isaan akkamii of keessatti haammataa kan jedhu muraasanii kaasna. Itti aansinee immoo barsiisa abbootii keenya waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan jedhuun itti deebina. Kan sadaffaa immoo dubbiiwwan gaggabaaboo abbootii keenya waa'ee Dubroo Maariyaam abbootiin keenya dubbiiwwan gaggabaaboo isaan dubbatan ni baranna. Itti aansinee dhumatti immoo kan ilaallu dhagaa daarii abboonni kee kaan iddoodhaa hin butiin kan jedhu kitaabni qulqulluun kan dubbatus ni ilaallaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii ammas nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa har'aa boqonnaa torbaffaa kutaa tokkoffaadhaan kan barannu jalqaba hiikaa abbootii ilaalle. Itti aansinee immoo barsiisa abbootii waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan jedhudha jechuudha har'a kan barannu. Abbootii yeroo jennu egaa mana kiristaanaa keenya keessatti jechi kun haaraa miti. Garuu walitti qabnee hiikuudhaaf yoo barbaachise jecha barumsa mana kiristaanaa dubbii qofaadhaan osoo hin taane gochaanis barsiisuudhaan duuka bu'oota baay'ee kan horan yookiin immoo kan argamsiisan mana kiristaanaas immoo barumsa keessummaarraatu kanneen eeganidha abbootii jennee kan kaasnu. Gabaabinaan haala kanaadhaan hiikuu dandeenya. Dubbii qofaan osoo hin taane dubbiidhaan ni barsiisu jechuudha. Kitaabolee barreessuudhaan kan jiru hiikuudhaan ni barsiisu. Dubbachuu qofaa immoo miti gochaanis maal taasisu ni barsiisu. Barsiisanis immoo duuka bu'oota baay'ee ni horatu. Mana kiristaanaa immoo barsiisaa keessummaarraatu kanneen eegan. Isaan kanaan walitti qabnee abbootii jennee waamna. Abbootiin kun egaa qulqulloota duuka bu'oota gooftaa keenyaa ni dabalataa.
paatriyaarkotaa yeroo adda addaatti mana kiristaanaa geggeessan ni dabalataa. Hangafa phaaphaasota dabalataa. Episkooposota ni dabalataa. Phaaphaasota hayyoota mana kiristaanaa monokosootaa fi kanneen kana fakkaatan hundumaa of keessatti qabatee jira jechuudha. Dhaloota gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos dursanii kanneen jiran abbootiin bara seera laphee turaniiru, booda immoo raajonni turaniiru. Asitti garuu bal'inaan kan ilaallu abbootiiwwan warreen dhalannaa gooftaa keenyaa booda jiranidha. Isaan kun baraaf bakka adda addaatti dhalannaa gooftaa keenyaa booda baay'ooliin ka'aniiru. Hanga guyyaa irraatti lakkoofnee xumuruu kan hin dandeenye abbootiiwwan qulqullaa'oo mana kiristaanaa keenyaa baay'een ni jiru. Isaan kun duuka bu'oota gooftaa keenyaa irraa kaasuudhaan amantaa kiristaanaa kabachiisaa kan turan, barumsaa shakkitootaas immoo adda baasuudhaan mana kiristaanaa irraa dhorkaa kanneen turan. Shakkitoo osoo hin taane barumsa shakkitootaa kan isaan dhorkanii kana taasisaa kanneen turan. Boodas immoo kitaabolee adda addaa barreessuudhaan kiristaanota kanneen barsiisanidha. Isaan kana dhaachuudha waa'ee dubroo maal jedhan jennee kan barannu jechuudha. Isaan kun fakkeenya isaanii olaallee kan akka qulqullicha Ateenaatiwoos, qulqulluu Aginaatiwoos, qulqulluu Yohaannis Afaan Warqee, qulqulluu Efreem, Abbaa Giyoorgis, qulqulluu Yaareed, qulqulluu Qeerloos baay'ee kaasuu dandeenya jechuudha. Abbootiiwwan baay'ee mana kiristaanaa keenya keessa ni jiru jechuudha. Isaan kun walitti qabaadhaan abbootii jennee kanneen waamnudha jechuudha. Egaan gara barumsaa keenyaatti yommuu deebinu barsiisaa abbootii waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Abboonni waa'ee haadha keenyaa, waa'ee deessuu Waaqaa, waa'ee Dubroo maal jedhanii kan jedhudha. Barumsa keenya gara dudduubaatti deebinee yeroo yaadannu boqonnaa 4ffaa jalatti raajonni warreen dhalannaa gooftaa keenyaa dursanii turan waa'ee Dubroo raajii adda addaadhaan akka isaan dubbachaa barsiisaa turan ilaalleerra. Ittaansee immoo kan dhufe bara kakuu haaraatti qulqullichi Gabri'eel ergamoota samii bakka bu'uudhaan waa'ee Dubroo kan inni dubbate baranneerra. Isaa boodas immoo qajeeltuu kan taate Elsaabees sanyii namaa keessaa Dubroo ilma ishee wajjiraan dabaltees immoo amantii Dubroo akka isheen itti galateeffattes barannee jirra amma boqonnaa 6ffaatti jechuudha. Barumsa kanaan immoo kan barannu isaa booda kan jirudha. Erga kanaa booda maaltu jira kan jedhamu ilaallu abboota keenyadha. Raajotaa booda itti aansees immoo kan qulqulluu Gabri'eel, kan qulqulluu itti Elsaabeesii booda kanneen jiran abbootonni mana kiristaanaa waa'ee Dubroodhaaf maal barreessanii kan jedhu mata duree kanaan bal'inaan kan ilaaluudha kan ta'u jechuudha. Akkuma isaan kana abbootonni warreen kana booda dhufanis immoo kitaabolee raajotaa hiikuudhaan akkasuma dursanii kanneen raawwataman kan hundumaas babal'isanii akka ijoollee mana kiristaanaaf galutti hiikuudhaan kan isaanis immoo kitaabilee adda addaa hafuura qulqulluudhaan barreessuudhaan waa'ee galatoo kabaja ulfina qulqulleettii Dubroo Maariyaam ibsaa turaniiru. Kitaabni maal jedhaa dubbisni ni ajjeesaa hiikkaan garuu ni fayyisaa akkuma jedhamu dursanii raajonni iccitiidhaan kan isaan dubbatan hiikuutiin. Kitaabni qulqulluus iccitiidhaan kan qabatee jiru hiikuudhaan mana kiristaanaa kanneen barsan waa'ee Dubroos kanneen dubbachaa turan waa'ee kanaadha jechuudha asitti kan barannu. Egaan waa'ee kanaa kan barannu yoo ta'e barachuun hoo maaliif nu barbaachise? Abboonni waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kan isaan dubbatan barreessan kana nuti guyyaa har'aa barachuun maaliif nu barbaachise kan jedhu mi'a ilaallu. Manni kiristaanaa keenya kan nama gammachiisu kan nama dinqisiisu jechuudha. Barumsa koorsii gosa barbaadde yeroo barsiistu callisteetu akkuma wanta kaleessa yookiin eengaddaa kayeetti osoo hin taane abbootii caqasuudhaan abaluu abbaan abaluu akkas jedhan jechuudhaan caqasaa barsiisti. Kunis wanta guddaa tokko kitaaba qulqulluu irratti kan barreeffame nu hubachiisa. Maaliif kan isaanii caqasuun mana kiristaanaa keenya dhuguma amantaan keenya hundee qulqulluu irratti akka isheen hundoofte kan agarsiisudha. Kan immoo qulqullichi Phaawulos maal jedhee ture durse
isin hundee raajotaa fi duuka bu'ootaa irratti hundeeffamtaniitu jechuudhaan dubbata. Kanaaf barumsa nuti dubbannu guyyaa irraa wanta nuti barsiisnu abbootiin keenya abalabaluun akkas kan isaan jedhan jennee hundeen keenya isaan ta'uu agarsiisa. Haala kanaatiin barannaa jechuudha. Haa ta'u kana manni kiristaanaa keenya egaa walumaa galatti yeroo walitti qabnee ilaallu maaliifidha barumsa abbootii kana bakkeewwan adda addaatti yeroo barsiistu kan caqastuuf kan jedhuu fi sababoonni baay'een ka'uu danda'u. Mee muraasa sadan tokko haa ilaallu. Kan jalqabaa akkuma jalqaba kaasne hundeen amantaa keenya abbootii keenya ta'uu agarsiisa. Kan jalqabaa hundeen amantaa keenya namoonni wanta barbaadan yeroo barbaadanitti yaada isaanii kan deeggaru kan isaan itti fidan miti. Namoonni tokko maal taasisu yoo wanti kitaabatti barreeffamee jiru akka fedha isaaniin ta'u yoo ta'e kitaaba gara mataa isaaniitti kanneen jallisanii jiru. Inni kun mana kiristaanaa keenya keessa kan jire kan agarru maaliitina kanarraadha. Hundeen amantaa keenya abboota akka ta'e kan barsiistu manni kiristaanaa keenya barumsa guyyaa har'aa qabnu hundumaadhaaf abbootii caqasuu keenyadha. Kan biraan immoo barumsi isheen barsiistu waan yeroo dhiyootti yookiin bakka tokkotti namoonni taa'uudhaan jalqabsan akka hin taanedha. Yeroo dhiyootti akka barbaadanitti namoonni akka isaaniif ta'utti kan isaan jallisan osoo hin taane ergaa hafuura qulqulluurraa dhufe ta'uusaa asirraatu ni arganna. Akkasumas bakka muraasa bakka biraatti kan hin beekamne bakka tokko qofatti namoonni muraasni wajjin taa'uudhaan waa'ee waan tokko kan tuman akka hin taane kan agarru addunyaa kanneen ta'an abbootii qulqulloota kana dubbii isaanii barsiisa isaanii kitaaba isaanii yoo caqasnu inni kun dhugumaa ta'etu ni arganna jechuudha. Dabalataan immoo abbootonni keenya barsiisaa shakkitootaadhaaf deebii kennaa yeroo turan ogummaa isaan ittiin fayyadamaa turan irraatu beekumsa guddaa ogummaa argachuudhaaf dabarrees immoo nuti akkuma isaanii kana gaaffii nuuf dhiyaatuuf qophaa'oo taanee akka jiraachuu qabnu bal'inaan nutti agarsiisu. Shakkiin kan dhufe hamma miti gara fuulduraatti barumsa shakkumaa ni ilaalla boqonnaa 8ffaarratti. Bara abbootii keenyaa kana keessa shakkiiwwan baay'een turaniiru. Abboonni keenya kun haala kamiidhaan barumsa shakkitootaa mana kiristaanaa irraatu adda baasanii shakkitootaaf immoo carraa adda addaa kennuudhaan gara gaabbiitti akka isaan itti waamaa turan isa dhugaa dubbachuudhaaf kan hundumaarraatu ogummaa guddaa ni argannaa jechuudha. Kana sababoota kanaadhaaf warreen biroodhaaf manni kiristaanaa keenya barumsa hundumaadhaaf maal caqasti abbootii keenya ni caqasti jechuudha. Amantaa abbootaa kan jedhu kitaabni tokko ni jira. Kan nama dinqisiisu sirna qulqulleessaa qiddaasee yeroo hundumaa qaddasamu irratti barumsi kitaabni amantaa abbootii jedhu yeroo hundumaa ni dubbifama. Hayimaanotaa Aboogiiziidhaan kan jechuudha. Yeroo hundumaa dubbifama kun kana nutti agarsiisa jechuudha. Egaan gara barumsa keenyaatti yommuu deebinu abbootiin keenya qulqullaa'uun kun waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ilaalchisuutiin barsiisaa kan isaan duranitti yeroo deebinu abbootiin kun waa'ee kabajaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqullummaa ishee galatoo ishee xumuramuu kan hin dandeenye kan hunda barreessaa turaniiru, barsiisaa turaniiru, akkasumas galateeffachaas tajaajilaas turaniiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti olaalle hangarraatti mana kiristaanaa keenya keessaa sirna qulqulleessaa ta'e kan nu tajaajilu qulqullichi Hiriyaaqos waa'ee Dubroodhaaf kan barreessan kitaaba sirna qulqulleessaa Dubroo lapheen koo waan gaarii baasee anis galata Dubroo nan dubbadhaa baay'isuudhaan miti xiqqeessuudhaan malee jechuun haala kanaatiin haala nama hawwatuun laphee namaa kan butuun eegalanii guyyaa irraa sirna qulqulleessaa Dubroo kan dhageenyu hunda waa'ee Dubroodhaaf geessaniiru jechuudha. Kan biroonis immoo baay'een ni jiru. Kanaaf bu'uuruma kanaan barumsa kanaan jechuudha. Dubbiiwwan galatoowwan barreeffamoota barsiisota abbootiin keenya gargaarsa hafuura qulqulluudhaan waa'ee deessuu waaqaa waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaaf kan isaan qopheessan dhugaa dubbachuudhaaf dubbannee barannee caqasnee unkaan kan isaan dubbatan miti
baay'ina isaanii illee caqasnee xumuruudhaaf kan hin dandeenye muraasa isaanii boqonnaa kanaan akka itti aanu kanatti ni ilaallaa jechuudha. Har'aaf lamaan tokko yoo ilaalle kutaatanutti immoo itti fufnee ilaalaa deemna jechuudha. Jalqabatti kan ilaallu qulqullicha Gorgoriyoos Abbaa Raajiidha. Bara 213 dhalannaa gooftaa keenyaatiin booda hanga bara 270tti kan jiraatan jechuudha. Seenaa isaanii barannu, seenaa abbootii asirratti hin barannu, dubbii isaanii waan ta'eedhaaf qofa seenaa isaanii tokko tuqaa deemuu dandeenya. Qulqulluu Gorgoriyoosin kanneen waaman abbootiin baay'ee mana kiristaanaa keenya keessa ni jiru. Gorgoriyoos Abbaa Raajii, Gorgoriyoos Sanzinaasuu, Isanuuzis jedhamuudhaan baay'ooliin ni tarreeffamu. Isaan keessaa abbaan kun Abbaa Raajii jedhamuudhaan kan beekamu qulqulluu Gorgoriyoosidha. Episkooposii kutaa lallabaa Niyoo Qisaariyaa kan turanidha. Barsiisummaadhaaf yeroo deemu maqaa Kiristoosiin raajiiwwan baay'ee wanta hojjechaa turedhaaf maqaan isaa maal jedhame? Abbaa Raajii Gabaaree Minkiraat jedhamuudhaan moggaafameera. Akkasumas immoo Gorgoriyoos isa Roomaas ni jedhama. Biyyi dhalannaa isaa Roomaa waan ta'eedhaaf maqaa kanaanis ni waamama jechuudha. Seenaa isaa keessaa gabaabinaan kanatti yoo jenne qulqulluun Gorgoriyoos waa'ee dubroo maal jedhee kan jedhu bakka baay'eetti dirsaana isaa irratti haadha gooftaa giftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam haala adda ta'eetiin galateeffattee ni arganna. Muraasa haa kaasnuti. Barichi dhiifamaa yeroo ga'u qulqulluun Gabri'eelii gara dubroo Maariyaamitti dhiyaate kennaan kan guutamte gammadii Waaqayyo si wajjin jira jechuun kennaan wal darrabee akka isheef kenname ibsee dhaloota hundumaa keessaa hafuuraanis fooniinis qulqulleetti ta'uu isheerraa kan ka'e hundumaa gochuu kan danda'u gooftaa deessee kanaafuu dinqisiifannaa fi kabaja isheef ni dhiyeessinaa jechuudhaan dhalannaa gooftaa keenyaatiin dursee booda naannoo bara 213 hanga 270tti kan jiraate qulqulluun Gorgoriyoos Abbaa Raajii dubroo Maariyaam haala kanaatiin galateeffateera jechuudha. Obbolsaadhaaf immoo waamicha yeroo dhiyeessu dhuguma kottaa wajjiraan dubroo galateeffannaa yeroo jechaa maal jedha? Ergamichi dursee gammadii kennaan kan guutamte Waaqayyo si wajjirraan jira. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuunsaa Waaqni qulqullaa'aan nageenya dhugaa kennu ishee waliin waan ta'eefidha. Kanaafuu yaa obboloota koo kottaa waliin taane kennaan kan guutamte gammadii Waaqayyo si wajjin jira jennee galatoo ergamichaa kana isheef faarfannaa. Ilaala, galatoonyu galatoo ergamichaa isaaf isheef faarfannaa. Guyyaadhaa maal jedha keenya? Nagaa ergamaa Gabri'eelii qulqulluutiin yaa dubroo Maariyaam nagaa siin jennaa jennee akkuma waamnu jechuudha. Kanuma qulqullichaa sana deebisnee waamnaa jechuudha. Foon qulqulluu, lubbuun qulqulluu fi lapheen qulqulluu gatii kee kan ta'an yaa dubroo Waaqayyo bultoo olmasaa akka taatuuf si filateera hoo jennee haa galateeffannu jechuudhaan jechoota isa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tamassixoodhaan afuura qulqulluudhaan kan isaan geessan haala kanaatiin hangarraatti manni kiristaanaa keenya qabattee itti nu barsiiste jechuudha. Dabalataanis dubroodhaan haala kanaatiin galateeffateera maal jedha? Warreen isatti amananiidhaaf gooftaa ifa jireenyaa kennu kan nuuf argamsiiste yaa ayyaana qabeettii galannii fi ulfinni siif haa ta'u. Qote bulaan osoo hin qotiin lafittiin firii argamsiiste sidha hoo gammadii jechuudhaan guyyaarraa kanuma jennee faarfannu, kanuma jenneettiin haala keenya dubroo galateeffannu haala kanaatiin qulqulluun kun galateeffateera jechuudha. Dirsaana isaa kutaa lammaffaa irratti kan argamudha kan amma caqasne jechuudha. Kanaaf qulqulluun kun haala kanaatiin haala keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam galateeffatee ni arganna jechuudha. Lammaffaa irratti kan ilaallu qulqullicha Efreem isa Sooriyaadha. Isa kana sa'aatiin keenya geera waan ta'eef kutaattaanuun qabannee warreen hafanis tartiibumaan abbootii muraasa kan ilaalludha kan ta'u. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo eebbaa haala keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota abbootii keenya hundum isaanii nurraa haa bulchu.
kutaattaanuun hanga deemnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof